nama labbanatu biyya geeffama. Miti rees mau video waraabisanii mi? Qoy qoftu qeerroo waan tokko seemu akkuma amma siifan jette an dalagaan ishee dalagaan farkaa qabu dalagaa jamaati. Dalagaa jamaa yoon siin jedhu dalagaan ofiiti yaafuu waggaa jaarra dalagadhee sababa xiqqoo dhibeetiin irraa bahe argite uummata ani beeku. Lakkoofsa jiraatis siif hin kenna. Lookeeshina jiraatis siif hin kenna. Jiraanis lakkoofsa kan kee ittiin kenna. Jiraan wal dubbiftee isheen illee jira dubbifattee mana sana keessa nama lama qofa jira baasabee. Haadhaa fi ilma tokko qofa jira. Warri kaan nama hunduu nama heerumee nama mana qabu nama hojii qabu. Sitti kennee lakkoofsa sana sitti kennee si dubbisiisee dalagaa sana geessuu ni dandeessaa natti rakkoo hin qabu yaani. Dhugumatti akkasiifan jette dhugaa namni dalagaan si keessa jee fuudhee dalagaan taanii nama galchee hanga baatii kee fixattummaatu naan ga'e jee dhiisuu jira. Riyaala 250 nyaatee jechuudha warra dallaalaatti. Tun immoo dalagaa jamaati waan ta'eef lakkoofsa sii kennee lookeeshina mana jiraa sii kennee yoo feete wajjin nu geessinee jiraan amaanaa jennee deebi'uu ni dandeenya. Sabaa fi hamdaaniyyaa gidduu lafti xiqqoo dhiyoodha ni beekta. Tole ayyee eshi sanitti deebina qoftu birriin ati na biraa qabdu hangam? Dhibba tokkoo fi 38 naan jettanii turtanii wanti baankicha jiru sanu. Viidiyoo waraabnee turreemi? Oye daqiiqa. 100,000 38. Amma barjala irra ture. Yookiin beekana naan dorgomu. Jidduna neetworkii jidduna gataa jira dhiifama guddaa ilu yoo jiraate mee onne abaaboo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كير وانجيل وسجن. guys ada Gasti ergadhu ijoollee gastii keessaa qannasaan jira. guys jira amma networking kiya tole طيب ilu gasti ergadhu qoftu moditaran qabdaami siifan galchiin ilu yoo argite gaafa sudaa sun riyaala mee Kuno. sharafa yeroo saniiti riyaala meeqaa siin jenne riyaala 350 yaadatami Ni ada. Ilu beredang kanan lalam dia tarana henme. Lokol to kobar ta boleh na rahata.
كل لكوسة بري أرجع ما تمتلكش. سي كنّي جرجل طيب بود الروا بريمي كتوري ها ها؟ بود لكن الروا بريمي عندنا كتوري اثنين ماكي وريت ماكي جركنا جرتي جايز نلا بيتر نحن لكن نوندا ايه توكو بريس كنا نبارك سابا Qeerroo كنا بارك ها akkam nagaa nagaa والله الحمد لله كم bareeddu waa'ee mucayyoo haasa'artan fakkaata. Tokkoffaa anillee yaada kiyya kennadha. Mucayyoo amma akkuma jiraartani dalagaa bareedduu soqaa galchaa. Lammaffaa waan isii fi akkuma amma jiraarta waan isiin hawaasni Oromoo walitti darbee yoo ka jiraatu taate isii calla kennuu osoo hin taane maatii isii ka biyyaa dubbisanii kallattii saniin furmaata jirutti kaahu. Sadaffaa mucayyoon tuni ijoolleedha. Xiqqoo amma nama miidiyaa irraa odeeffate wanti isii jedhaaru bakka dalagaa fiddan kanatti akkuma mucayyoo rahiman jettu kana warra sanillee dubbistanii fi seensisiftanii yaada jirullee itti ibsitanii maatii isii haadha abbaa haa ta'u obboleessa haa ta'u mucayyoo kana nama guyyaadhaan hordofee yaada gahaa kennuuf gorsu itti godhuun bareeda. Akkamatti lafatti darbuu miti. Mucayyoonni argitanii ijoollumattillee ijoollummaa keessallee xiqqoo akka tokko ni jijjiira. Waan kanaaf maatii biyyaallee iddootti dubbisanii haadha abbaan yoo haadha abbaan hin jiraanne namni namarraa bahee qaba, obboleessa qaba, adeera qaba, eessuma qaba. Nama akkasii sanillee dubbisanii alaaqaa godhanii yoo imoo qabaatan imoon dubbisanii ilmoo isaanii tana gorsuu karaa irra kaahu. Si galaami ilmi namaa nama irraa bahee qaba. Sagaleen kiyya jira Qeerroo dhageessaa? injira sirri jira ilmu walchee mataa lafa ciisu maqaan naman dhiisuu jetti Oromoon kalee. Waan kana waan ta'eef maatiin namni haadha abbaayyuu namni qixan sodaatu abbeeraa eessumaa qixan sodaatu namni walirra waa sodaata walirra waa kabajalle. Mucayyoo kana duubaanillee waan akkasiisan wanti tanatti bilbila godha malkataallee toltii qannafaallee toltii jedhe namicha durree tana bilbila godha malkataallee toltii qannafaallee toltii sani siigalee akkas taati waan ta'eef isinillee tattee fuutanii mana arabaatti biraa as deebi'u osoo hin taane maqaan naman dhiisu mucayyoo tana maatii biyyaallee duubaan itti godhanii akka maatiin illee ilmoo isaanii tana hordofu namni namarraa bahe yoo haadha abbaallee hin qabaanne adeeratu jira abbeeratu jira eessumatu jira hordofuu qaban. Dhaloonni ammaa dhaloota miidiyaa fayyadamu maatiin biyyaa hordofu. Kan sadaffaa gizee mara maqaa isiitiif hawaasa miidiyaa irra jiru kanarratti illee as fidanii burjaajessuu waan hin taaneef dubbii isii jala goolabanii jala xumuratti godhanii biraa galuuf isinillee biraa galuuf namni akka irraa bahee qaba waan ta'eef bakka saniin hidhuu qaban. Gogaan loonii loon irraa bahee loon qabaa jetti Oromoon. Isinii galaami? Nama ufii namatu gadi qaba. Amalli ati ganda keetitti qabduu fi amalli gandi bidhaa qabu amala. Isinii galaami? Fakkeenyaaf ciisaa fi dheeda kiyyatti amala akkamiin bulaadha. Yaada akkamiin bulaadha. Haasofni kun akka hangaasaan jedhe san barwalaadda kan nama Oromoo ta'e kutaan wantiititti jechuudha. Kanaaf mucayyoo tokkoffaa nama dhiiga isii nama itti kalaahu. Itti sissuu lammaffaa dalagaa kanallee bakka fidan sanitti uummata arabaa kanaallee amaanaa jechoo isiinillee akkaataan gizee mana bidhaa jiraniif mana arabaa kana seena manni arabaa kunillee waliin fakkaatu. Adeemsa isii keessatti haala goggodhattu keessatti nasihaa bilchinnaan lafatti dhaamaa fi kamiidiyaa irra fidanii itti dhaamanii miti. Isinii galee nasihaa bareeda lafa itti dhaamu mucayyoo. Kana waan ta'eef akkas yoo ta'an malee yaada isii kana jala sirna isii kana jala galuu hin dandahanii. Borullee achi hidhattee guyyaa lama ooltee yoo isiin miidiyaa kana irratti akka goggodhattu kana goggodhatte arabni mana ofiitii gabbaasu darbuu dandeetti. Yoo darbite ammallee qeerroon fuudhee mana ofiitti fidee yookiin siifan yookiin roozaan fuudhee mana ofiitti fidee namni biraatu fuudhee mana ofiitti fidee waliin rakkachuu osoo hin taane namni kaaya qaba kaayoo qaba waan baheef qaba kaayoo isii sana akka galmaan geettutti duubaan bira nama dhaabatu bilchinnaan. Waa hedduu tattee deemaa jira. Kana waan ta'eef akkasumaan isiniin jedha
kallattii saniin haa deemamu dalagaan eega argame mataan kee irrii qabaannaan amma adeesi jala naqaa jedhe jedhan kunoo dalagaan argamte jedhan achi osoo hin geessine dura maatii itti dubbisaa maatiin illee haa hordofu ilmoo fi isan biratti waan barbaachisu kallattii saniin osoo deemanii bareeda jechuu barbaadeeti obboleessa kiyya isinillee waa maqaa jedha. Tole abbaa gadaa hedduu galatoomaa ulfaadha yaada bareedaa naa keettanii anan mata mallaqa irra jirtuu dursee ifaa gootu barbaada. Qoftu mallaqni achi asillee galee mallaqni achi asillee narra bu'ee jira. Birrii meeqa birrii Itoophiyaa? Ati amma fakkeenyaaf dura viidiyoo waraabesuma dura viidiyoo waraabde malee ergasii namni gashee jira amma hin jiruumi. Kanaafuu. Ka giiftii. Dhibbaaf birrii 13 miti. Ka ergasii immoo jawwaadhaaf fedheen ture egaa riyaala 2000 jechuudha. Herreega gooneeti irraa hadhina sirrakkoon qabu waan jawwaalaan bitattillee. Ishi rakkoo. Birrii 100 fi 13 fi birrii 100 meeqa madri waan akkasiiti. Ammallee achi booda birrii maan gargaarsaa wayii birrii 30 galtee jirti si garsiiseerallee. Isaaf yaadadha amma rakkoon. 30 riyaala ka maayirra sun riyaala 30 tuni birrii 113 waliin herreennee walirratti riyaala 3,150 taate sharafa yeroo saniitiin riyaala suudiidha. Walumaa galatti mallanni kan kee riyaala 6,200 narra jira. Riyaalaan jechuudha. Iluun galaana fidas deemi. Kayiluu kanarra galee jira. Kayilullee birrii 80,000 kun birrii 50,000 130 kayiluu. Akkasina fakkaatee dongoruu baadha. Iluu kooseemme. Iluu. Yes. Kootu jedhame. Iluu yoo as jira. Qeerroo ani shabakaan kiyyallee na rakkisuu jira ani bahuuf ani sagaleen kiyya hin dhaga'ama. Qeerroo. Hin dhagaa Rozi. Qeerroo sagaleen kiyya jira. Hin jira Rozi meeqoo herreega kana fixachuun barbaada. Okay ani bahuudhaaf ani wannan si jechuu barbaadu asumarratti galatoomaa hundi keessanuu Oromoo atillee qeerroo galatoomii ani akkuma kaleessa siin jedhe yaani ani wanna ba tokko ittiin gochuu fi miti. Bahuuf ani beektaa qeerroo shabakaa kiyya na rakkisuu jira. Tole booda deebii rakkoon qabu kan wanna gona bayi deebii booda. Walumaa galatti Rozi dhiifama booda bayi deebii. Ka ilullee doolaara 450 naan jee na fakkaatee dongoruu baadhee kan namni nama irratti guure. Ka isaa ammoo riyaala 1,000 birrii Itoophiyaa gara 50,000 maaliin naan jedhe. Kun birrii 80,000 walumaa galatti wanni iluudha 130. Akkana. Ka iluu kun dhufee qo'e. Hello. Assalamualaikum. Abba man fincan nudor ke kam ya Rabbi ki na jarjarsani. Sirri olde fatman ko. Suutu jawta. Mal tu jira birri mina barbad din jalan. Herreega isii furraa fixaan jira. Birriin gama keetiin namni asirratti 130 natti fakkaatee dongoruu baadha. Moo waa afoo jira. Resiitiin laala. Ani
كوفت ولين سي قاعد من ريال اللي ما قطعنا ريالكم تقوى على ما قطعنا بري توقعكم عشان تمرني سنتيا تا من سيغوري دولار دبا فري عشان تم ادد ارغتون كما سدت تما تيكم عشان تم يو برين تك جد جد ربوت تك سن لا كوچ ور بعد ولت كما دبا تكوفي صدوم bareeda warni ishee kagaaf duraa gastii irratti waliin guuraa turre birrii 138 sharafa yeroo saniitti walumaan teennee shiramnee riyaala 3,000 fi birrii 50 sharafamee fi boodallee gastii irratti nuti waan kooyinii uumamaan waliin qabatte birrii 113 gurbaan sun dabarsee fi narratti ergatte achi boodallee osoma akkana jirru birrii 30 wayi birrii gargaarsa siitiin nurratti galchanii bakka takka nama tokko galchee birrii sanii wanni kooyinii tanaatiif wanni birrii 30 sun walitti riyaala 3,000 fi 150 ta'e riyaala 3,000 fi 150 walumaa galatti wanni gargaarsa siitii fi kooyinii wal qabatee riyaala 6,000 fi 100 riyaala 6,000 fi 200 ta'a. Nama kaashii moo keessaa fayyadamteerti? Keessaa fayyadamteerti. Meeqa fayyadamtu? Bilbila meeqaan sii bitee kuuftu? Haa? Miyuutiirra jirti. Miyuutiirra jirti. Yani keessatti naabitu siin jedhee. Sitti kennee moo taqabdu? Riyaala 2,000 osoo hin taane 1,800 bitee fi 2,000 naafiti naan jette isheen 1,800 nan bitee fi. Birri makana keessaa. Risiitii illee itti kennee jira. Risiitii si bira jira argitee bikuutu jawwaala waliin si kenne risiitii. Risiitiin jira. 1,800 waan bilbilaan hin biteef. Riyaalli 2,000 mallaqatiyya. Mallaqa gaafa Oromoon guurtee jechuudha. Oromoon guurtee sun taane waan irraa buusee. Oota gaafa waalaan kennan jedhan sani ayya. Isma. 3,800 taatii jechuudha. 3,800 birriin awwalaa 6,200 yoo irraa hir'isan eeqa 6,200 hir'isu 3,800 2,400 ta'a jecha wanni ishee. 2,400. Riyaala 2,400 na biraa qabdi. Birrii tantee taati amma natti ergite alaa jechaadha. Ani si erge wajjin meeqa ta'a? Taati natti ergite wajjin daqiiqaa birrii nadha. 5,500. Mee bilbila iskimii ditta. Herreega sen. Qoy birrii hadhaa wanna goona. Kuma 2,800 taate taarraallee tanteellee jechaadha. 2,800. Waliigala walii yoo edaatu meeqa ta'a? 5,200. Riyaala 5,200 jechuudha mallaqni ishee. Amma waan biraa maaltu jirtan sin turre mana biraa ture. Wanni jirru waan biraas waan taane walumaa galatti
obboleettiin teenname Rahimaan kun dalagaa wayiin jirti dalagaa jamaan beekuu deemtee dalagattu jettee quuftulleen hayyee naatee dalagaan deemeen dalagadhatte hayyee dalagaa deemtee dalagattu barbaadde rakkoon qabu garuu mallaqa kan kee herree kana bira jiru Oromoollee naa beektu waan herree kan kee uummata afotti herree goone viidiyoo baay'isawee viidiyoo waraabadheen jiralleen waraabaasaa ta'e viidiyoo sanillee gadi dhiisa. Gara dalagaa teetii deemtaa anis amalli kiyyaaf kee waliin taane waan ta'eef gara bakka jirtutti waan si gargaaruu danda'u si gargaaraa deemee dalagadhu jennee kanuma irra gabaabsinee. Bareeda hojii erganiifi jiranii. Kunoo Rahimaa Rahimaan takkisfinaa beekatayya. Oye. Dalagaa boru amma osoo hin geessina jennee qophaa'aadha dalagaan. Qophaadha. Uummatatti dawalee sa'aatii jarri barbaadanitti gaafatu malee dalagaa qaata akkana dawalu jiran guyyaalee natti dawalanii turanii barsu sa'a kamitti feetan jee adda baafadhee si himuun hin danda'u saabi. Ammatti fuudhi sibira deemtii miti irra sima biraa deemti moo dalagaa asumaa deemti? Qeerroodhuma biraa deemu feeti. Oke qoftu dalagaa biyya mana arabaa waan ta'eef wallee uffata kanallee bitadhu gabaadhu. Hin fidaa fi shiitan fidaa fi rakkoo. Yaa waan daddalayduuni. Yaa surree kadii. Yaa mana arabaatti illee jiinsii osoo hin taane bijaamaa godhattee shiita gubbaa godhattee waan lallaafaa hojjetta. Gaafa ji'a lamaa sadii atuu birrii qabda. Birrii amma namni si guuru kana yoo gajjattee dalagatte ufillee kabachiiftee namoota sappoortii godhullee kabachiiftee achi teettee hojii hojjattee hojii laayifii waa argattee dhuftee boqonnaa argattee laayifii keessantee Oromoo wajjin taphattee giiftillee si kan argattee garuu hojii san hojii dhaabbataa seeni hojii amma walii gadi deemanii waa beeksisan kana osoo hin taane hojii achi galtu san dalagadhu ajandaa isiillee cufnee asumarratti waan isiillee kenninee fi illee galattooma warri fuutan warri sappoortii gootan. Birrii qabdu sanallee kaattee waa keessaa bitattee seef godhattee itti yoo dalaydee ji'a lamattuu ji'a tokko gaafa dalayduutti birrii qabda. Atummaan nama gargaaruu dandeetta maali wanni Oromoo maraacha dalagaa jira shamarran. Asumatti cufnaa ajandaa keellee Oromoon asuma haa cuftu wanni badellee katolallee asumarraa haa dhumatu uffata kee jijjiiradhu hojii seenii gaafa barbaaddeette barbaaddu gaafa guyyaa takkaa lama qeerroo birallee deemte Rahimaa bira deemte Roozaalimuu bira deemte boqonnaa dhufta guyyaa lama gaafa barbaadde gaafa boqonnaa ba'uu barbaaddu abbaa Oromoo barbaadde bira ba'uu dandeetta. Qeerroon illee gaafa boqonnaa guyyaa lama haa dhufu yoo ta'an wanni si dudunjuree barbaadde bakka biraallee nama barbaadde bira deemu garuu hojii mataa keetii kasi kabachiisu qabaachuu qabdaa jechuu barbaanne hojii kanatti xiyyeeffadhu obboleettii akkanumatti haafii bakka maaliif hedduu arrabsamne hedduu sababa keetii wallah. Nama wallolaa irraa atillee jabjabaadhu jechuu barbaade asumatti haafitu geelloo galatooma hundi keessan warri bira dhaabbattan warri akka maakii fa'aa uummanni bira dhaabbattee marti isaatu sappoortii gootan haafaatee fa'aa galatoomaa jenna hundi keessan akkasumas geessan bakka dhumate maaltu irra qeerroon amma. Ayyaara koo qabu galatooma. Iluu atillee. Tole. Galatooma. Waa jechuun iddaa jedhee qoftu. Isin haa galateeffachuu waa jechuudha. Achi. Saniifiyyoo Oromoo koo galatooma isin jedha. Iluu qeerroon immoo dhiifama guddaa galatooma hundi keessanillee. Alamma wanti siin jedhu birrii kana fudhattee jiraachuu dandeessi. birrii kana fudhattee deemta moo Galatooma. birrii kana fudhattee deemuu barbaadda moo waan wacce irraa argattee si'eef haa ta'u moo fudhattee nama bira kaa'attamoo kaasha fudhattee deemta moo akkam goota? Laa isuma biraa taa'u waan hojii ijoolleen as riyaalaa innaa gashan wayiitu jira Afrikaa qaba waan hojii isuma biraa taa'u. Okay. Qeerroo meeqa jira jettee afaan? Ijoollee asiin haa Riyaala 5,000 fi 200 walumaa galatti mallanni ishee. 200 sanillee kennii fi 5,000 sani makaa'ii fi maaliif hin beeknu waan ta'u aseef ta'uu fi dura hojii seentee gaafasiin gadhaabattee waan wayii argatte fuunee itti kennu. Gadhaabattee jechuun dura gadhaabatama birrii yoo itti kennani nama baay'ee achi dhabu gara na dhabu harkaan nyaachuuf birrii sanillee waa godha. Birrii kun Oromoo irratti si biraa jeettu dura dalaydu gaafasiin barbaaddee jettee birrii barbaadee natti miin fudhatte birrii kee.
Yaakin rakkoon qabu. Kamallaqa rakkoon qabu ani mallaqa ishee ifatti wanni mee jiru hagana jedhanii yeroo isaan isheen barbaaddetti isinillee beeksisee kennuufii danda'a maandii mushkila. Atini walumaa galatti sakanni baaloo mal kireesii tantee fi gadhu dalagadhu qoftu amma booda namni ajandaa godhatee Waan ofiillee dhuftee galchi. Qeerroo haa sagaleen kun dhaga'ama. indagame Akkuma isin jedhe Garaayimaa waliin kontaakti godhii bilbila namicha sana harkaanuu fuudhii lookooshina harkaa fuudhii obboleettii koo xiqqoodha amaanaa jedhiitii yoo rakkoon jiraate natti dawwalaa jedhii araba sanaan wal bariiti akkasitti nuuf gashii waan nuuf dandeesse waan nuuf obsite hundaayyuu maqaa Oromoo guutuutiin galatoomissiin jedha ati nama jabaadha nama akka keetii Saawudii keessaa qabaachuun wallahi hedduu sitti booneen jira deemteetti hojii deemteetti jetteellee hin dagatinii akkami jedhii gaafadhuuni abshir akkumatti hojii barattuu fi akkumatti guddattuu fi jedhi itinaa gorsiin sagalee ergiin nam takka bifaan fuularra gorsa dhaga'urra waan silkiidhaan sagalee lafa kaansana dhagaa waan ta'eef si galee akkasii amaanaa sitti ta'uusin jechuu barbaadeeti galatoomaa hundi keessanuu quuftu ati immoo jabaadhu ishii akka mana namaa jirtu shaashii harkatti hidhatte sana irratti waraqata wayii irratti barreessii laxxafiiti mana namaan jiraa jedhii of yaadadhu yoo sirkaal takka sabiyyummaa sitti jiraate si galee harka kee mirgaa irratti hojiidhaafan dhufe mana namaan jira kan jedhu of irratti barreessi si galee. Qeerroo. la amaamaaf keepiitu lasuma raabootii godhe Anka jedhu silaati kunoo nama hedduu beektama nama daa'imni kanallee hojii kana maaf of hin galchinatu. Ofumaaf gashaa bar ani argamee mana jira. madaamii eessa beeka ani mana madaamii eessatti hin beeka amma rahimaan Qatiisanii barsina wayyaa xiqqoo ishee. wallahi ani baazawee dalagaa nama naquu kanallee irraan beeku jedhe dalagaa rahimaan jette kana ofiyyuun geessaa fi rakkoon qaban bakka dalagaa illee ofumaa geessee arabicha ofiitti bilbilee nin geessaa. Daa'ima keessa beektan bira ta dura namni bira dalagee nagayaan biraa bahee jiru ta dura namni bira bira hojjetee. Suudi manni arabaa sadarkaa kana nama rakkisu. Maali jedha beektaa sanii miti qeerroo fi ilaalan illee amma fakkeenyaaf yoo xiqqaate naannoo waggaa 8 badee ala hojjetaa ture beektee waraqaan alatti iyyuu manni haarawaa madaamiin haarawaa nama xalabattee galchanii fi tazibuuna galchanii yookaan ammoo qara sarratanyaan bira seentee yoo wal ta'uu dhabanillee nagayaan biraa baateerti isaan xaafii fudhattee mindaa ofii fudhattee garagara sii galee amma tokkoffaan isin daa'ima lammaffaa awwal marraadha injiraa miti irraallee onna jejjettee xiqqoo isii mana nama naga qabuu laaltaniitiin ittuma jarjarii naati ilaalaa akka kennedha. Mee takkaa qo'imee waxxaatinnatiin tullee itti jira keessaa baatu jedhe. Embaati inshallah ni turre. Ooftu. Ootuma tuuta yaada galfataa deemti. Ooftu. Amma inni kunii fi inni sun dhufee jira amma dhiisi. Makana saannaa minaaminno. Lammaffaa keeppii amaamaa fi yoonni hidhattu kunillee akira siyaa ta'u wanni kana siin jennuuf hamilee si dha'uuf maali osoo hin taane nama hamilee si cabsu jabduu taateetti mul'achuu akka qabdu atuu nama gargaaruu akka dandeessu nama gargaaru taatee rakkataa Oromoo as jala jiran kafeet akka gargaaruu dandeessu akka taatuu fi sitti dubbataa jirra malee waan biraatii fi miti shiitan kana darjanaan sii fidee dhufa ka ittiin dargan kan keessa lixxee nagaan amanatti santee taradda. Inshallah rabbi si haa gargaaru jabaadhu ishii quufi jabaadhu laali. Dhagaartaa quufi. Ishi bakka rakkoon qabu galatoomaa isinii jedha. Dhagaartaa quufi laali maal jedha beektaa? Dhageeffadhu laal waan sin jedhu ati laali warruma hin daladdu maraatuudha kaanii warruma sin jedhu kanaayyuu boru qaanfachiisuudhaaf laal intala jabduu taate
dura baadiyyaa san keessa bakka dhiirri hojjettu akka dubartiitti akka ati dubartii taatee bakka dhiirri hojjettu hojjetaa turteen jabduu taatee uummatuma quba si qabee waamee qasiin jedhu kana waamee qasitti dubbatu kana qaanfachiiftee boru laalta ajaa'ibaa taatee jechuudha. Juma shan jaha yoo dalagatte jechuudha. Ati achi booda akka barbaaddetti biyya deemtee waraqata kan kee tolfattee waa hedduu godhachuu dandeetta waa hedduu jechuudha. Siigalee kanaafuu sirriitti jabaadhu. Gizee galgala galteetiin jettee yoo manni bareeda ta'ee haga torbee takka bulii 15-20 akkasii suuta laali yoo manni madaamii sun bareeda ta'ee warraa wal fudhattee jette tiktookii kan kellee jidduudhaan seentee shashakalattee biraa baata. Suuta seentee jechuudha siigalee takka haga warra haaraa barattutti suutuma laali warra ufilleen jarjarsu ufilleen hin sardaminillee aramni yoo ati hadhadhatteetiin ruuza kuntaalaan baadhatte zalaala maqaatti jirtu akkuma ruuza kuntaalaan baadhattu feete aramni jechuudha. Amala isaaniillee olilleen fuudhin gadilleen buusun lichumatti jechuudha. Siigalee adda fiiddee mana keessa yoo ol fiigadhan fiiddee yoo gadi fiigadhan fiiddee boru ammoo yoo torbee takka booda adi dadhabdee jettee kalaas hojiin feetu siin jedhan siigalaa miti suuta jechuudha laali. Inshallah rabbi si haa gargaaru bareedduuti akka garaa keetii rabbi si haa godhu baay'ee namni afaanillee dhugaraan isaa qulqulluudha. Abshirtiin jedha jabduuti yaa mudhii kan kee gadi dhadheeti jabaaddeesi. Baay'ee dalagaa irratti jabduudha dhugaa dubbatuudhaa fi afaan kana jarjartii malee dalagaa irratti jabduudha. Nama kanaa miti mana arabaatii miti waan sanii olii dalagatee jiraachuu danda'u. Yaa jabaadhu laali uummata kanaanuu morkadhu sirriitti laali. Maqaallee nun balleessin maqaallee of hin balleessin namni waa hedduun maqaa sidhaa akka ati nama hin dalaganneetitti maqaa si balleessa waan taateef jabaattee nama dalagatu taatee nama arakkataa jarri miidiyaa kanarra fittu gargaartu taatee mul'atuudha qabda. Baru isaanuu gaafa namni rakkataa wayii fidaniitiin jedhanatu jechuudha. Ol baatee baba darbitee birrii 10,000 galchee jira akkas galee jabduu taatee jechuudha. Shaashii kana harkatti hidhatte kana lafa kaayoo. Kana guuree ibidda naqaarra galgala guuree ibidda naqaa asii galee. Shaashii kana harkarratti argitee mara maal jedha qubni dalagaa jirti jetti arabni akka naannoo shakkiti. Baafte kalaa safirraa sirrii jirti kalaa amma sirraa jirti. Kantiibaa. Nyaata kan keenya yoo achi dhateetiin jettee hojiin kee wanna waan ta'eef nyaata illee nyaataan illee wal bari sirriitti. Mangistii dubbadhu nasir. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاكا من شرنا نجا أنا أمو مسينا متكا أساس نجي فدك يجر واسا. والله كنتيبات أرتني في الناس قدموا جنتي بل. قالتهم والله كيري نسنا أدرس تو مبروك فاتح أدو بتنين دبنا. Bakka jawaad dhaan deema nagaa keessa jiraadha. Kumtu jawaadduun keessaan si dubbifna hojii ishee midalagadhu akkasuma ajandaa kumtu ati fiqee jira namichi barbaadeeti. Amma achi Oromoo waan akkanaa kanneen eeggadha nutti illee hin fidina akkas. Abshir wanni guddaan ati qoftu namoota ajandaa si godhatuuf manatti siyaamatullee ofii keetiillee dhufee naannoo laayivii illee seentee taphatu barbaadde waa'ee kana ilma dagadhu akka hin beeknetti akka hin jirretti bira darbi namni manaan si ifatuuf ajandaa si godhatuuf mana ofiitti siyaamaa yookaan mana keetitti dhaqee ajandaa si kaasee miira keessi galchee akkatu waan badaan afaanii ba'u si godhan waan ta'eef firii ta'ii yeroo boqonnaa keetii dalagaa jalqabaa kanarratti laayivii galuuleen hin taatuun beektaa firii taatee warri mana filaddu sida gaarii taanaan suuta yeroo boqonnaa keetiillee taaptaabillee itti taphachuu dandeessa sagalee kan kee xiqqeeffatte kanaaf akkasii kanaatu beektaa waan sitti hin qabnu asirratti abbaan gadaa waan jetta yoo qabaattan carraa takka abbaa gadaatti kenneeti waan kana gabaabsinu achii booda kantiibaa kenninu. Kero. Abo galatoma wallahi rabbi jazaa isini akafalu. Rizqin teessa wala hortu. Namni ilmoo namaa waliin dhaabatee obbolummaa oromummaa qofaa fi eenyu akkasiin taate garamee akka taate osoo hin beekin waan guddaadha jalqaba irratti isin galatoonfatu barbaada. Obboleettii quuftuudhaaf ammoo wanti dhaamuu barbaadu dhuunfatti baay'ee illee waliin beeynu yaa'u miidiyaa kanarra wal barree garuu ergaadhaan isiidhaafillee nama jala taa'ee isin daawwataa jiru kanaafillee dhaamuu barbaadu yoo jiraate wallaahi irra fokkataan addunyaa kanarratti harka namaati rabbiin fuula namaa nama hin dhaabini hedduu ulfaata. Namni fayyaa qabu namni harkaa lukaa fayyaa qabu namni waa tattaafatuu danda'u namni waa carraaqatuu danda'u
dalagatu caali wanti nama gammachiisu hin jiru. Maaliif gaafa dadhabnee kufnee kaanee dalagannu nama fayyaa hin qabne miskiina Itoophiyaa keessatti gulliitii dalagattu tasiigalee rooba keessa caama keessa barandaa irra teetteetiin dalagattu san laaluu qabna. Hiyyeessa hedduu jira, miskiina hedduu jira, dhibamaa hospitaala ciisu hedduu jira, ka harkaaluu kan qabne, ka fayyaa hin qabne miidhamaa hedduutu jira. Please namni carraa biyya ambaa arganne haa dalagannu. Wanti akka dalagatu nama kabachisiisu hin jiru. Keessattuu namni keenya ka Oromoo ammoo harka bitaatii yoo si gurshan harka mirgaa sitti naqanii si haqqisiisan. Haga nyaanni sunuu daajestisii ta'u iyyuu hin eegan. Dhugaa isinitti hima. Yeroo tokko tokko dhugama walitti himu wayyaa. Anamma akka nasriiti osoo na gaafattee namni arrakkadhee uummanni Oromoo kun na gargaaree na fayyisuu irra dhibamee kabajaan du'ee qabrii galuu naa wayya. Maaliif boru gaafa ani fakkeenya natti tolee bashannanu wayyoo argan birritee nan si fayyisnee amma kana caffartaa naan jedhaati. Kama kalees algaa irra kuftee nu si kaasne sanii mi jedhan. Sii galee. Kanaaf mucattii tanaafillee ijoollee birootiifillee wanti ani isinii dhaamuu barbaadu. Amma quuftuun agarte kino yoo namni waan nama gargaaru illee barbaadu Oromoon akkamitti akka nama waliin dhaabatee halkan takka lamatti eessaa nama baasullee argite. Gaafa nama haqqisiisuu barbaadu illee barbaade ka ofiisi nyaachise bicha osoo ta'in ka kan birri teetiin nyaatte illee akka Oromoon qubane waggan naqee nama haqqisiisuu illee argite. Maraayyuu jechaadha. Namni biroollee irraa baradhaa mucattii tanarraa. Quuftuun ammoo ijoollummaan qabdu, daa'imummaan qabdu, ati dubartii guddoodha bakka waggaa 18 dabarraan bar namni gahaadha. Waan kamiyyuu chaalenjii bu'aa bahii jireenyaa kamiyyuu ofitti fudhatuuf qophiidha. Kanaaf yoo barbaadde dhageettii qabdu kana fayyadami. Kinoo Saudi Arabiyaa keessa manneen nyaataa hedduu jira, manneen uffataa hedduu jira, warra dhaabbilee garaagaraa qabu hedduu jira. Dhaqiitiin naqacaraa dhageettii qabaa isinii hojjedhaa mana keessanillee isinii beeksisaa jedhii dubbisi. Walqunnamiin tiktookii isaanii irraan barreessii fi ani quuftuu jedhama fooloo agana qaba isin waliin hojjetu barbaada naqacaruu dandeettanii qaamaanillee hojjedha dhageettii miidiyaa qaburrattillee hojii keessan isinii beeksisa jedhii waliin qunnamii jabaadhu hojjedhu abbatu uf mara jedhe bofnini ati amma ijoollee waan taateef baay'ee siin galu garuu ijoollummaan ni gahaa jabaadhu dalagadhu siin jechuu barbaada warri mucattii tana waliin dhaabattanii gargaartan galatooma keessattuu akka amantii islaamaati shari'aan waan harki bitaa kenne harki mirgaa akka agarre waan harki mirgaa kenne harki bitaa akka agarre waan namaa godhanillee ittiin nama arrabsuun ittiin nama xiqqeessuullee sirrii miti warroonni tokko tokko amma kan nama gargaaranii kaanillee kawaa duubaan darbatanillee hin jiran miidiyaa kanarratti garuu wanta akkasii sirrii miti eega obbolummaa oromummaa nama waliin gargaarte namni sun haa ittiinillee dhugu haa ittiinillee cafaru waan barbaadillee godhu eega kennate ati sadaqaa jazaan kee rabbi biraa fuulduraaf waan akkasiillee itti yaada kanaaf quuftuu jabaadhu dalagadhu akka bakka guddaa geettu abdii qabaa hin wallaalatini hin ijoollomatini waan hundaayyuu agarte isiniin jedha wallaahi qeerroo mucattii tanaa an waan wal beeknuuf yookiin waan ati riyyaa kiyya taateef miti osoo ana taate waan ati goote kanan godhu baay'ee dandeette galanni kan kee rabbi biraa jabaadhaa ulfaadhaa atillee haati manaa keellee haati faatee fa'i iluun faatillee siifanillee martuu warri mucattii tana waliin dadhabdan galatooma kana booda garuu wanti si kadhadhu quuftu dalagadhe milkaa'ee yoo taate malee ajandaa biraati uummata Oromooti akka gadi hin baane abdii guutuu sirraa qaba abshiri. Tole galatoomi nasrii kee yaada bal'aa keettee gorsa bareedaadha. Kanaaf waan hafee isheelleen namaareef ol lafaa deemaa jiru waa hunda argiteertu waan ta'eef understanding gooti jedheen abdii qaba. Namoonni ishee bira dhaabataa turtanillee hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa namni intala durbaa qabu obboleettii qabu haadha qabu namatti hin dabu waan dandeessan gootanii fi jirtanii isheellee jabaattee akka kana keessa namoota gartee maqaa ishii balleessu birallee akka dhuftu abdiin qaba. Kanaaf quuftuuti jabaadhu hin jedhaa. Kanuma siifan wanni jettu jira? Anillee waan jedhu dhiifamaan takkatti dhaamadhee bu'a. Wanni Okay, dubbadhaa mabruuk. tokkoffaa qeerroo atiif mucaallee ulfaadhaa galatoomaa rabbi barakaa isinii haa godhu qabeenya keessan keessallee rabbi barakaa haa kaa'u. Yaadaanis qaamaanis mucayyootan amma eega rabbi fidee harka isin buuse waa hedduufu bira dhaabachuun dirqama amaana. Bakka dalagaalee ogeessitan yaadaanillee bira dhaabadha. Kadhumaa obboleessi keenya Nasrii waan bareeda dubbate. Namni harka namaa laaluun bu'aan qabu.
mucayyoo tanaallee maaltu bu'a yoo xaartee dafqitee jetti dafqasiisantu garaa nyaata malee wanni namni itti kennu garaayyuu nama nyaatu borumaafuu qabeenya waan horee hiree boruu horattuufu itti mi'aawu ilmi namaa barka isii olii ka arrii qabutu biyya arabaa kana hoolaa eegee gaala eegee bulaa jira jara keenya haadha isiin mucayyoo daa'ima ijoollee lafaa dhuftu haa dalagattuu bakka sanitti jeequu miti yaadaan bira dhaabattanii qarqaaruutu dirqama. Kun ijoolleen teenne warri feemaa isaallee warri bira dhaabattanii. Iluun illee galatoomii obboleessi kenna iluun haati faatee maakiin galatooma ulfaadha warri bira dhaabattanii gargaarsiftan. Hatta ijoolleen maan teenne gaafa duraa mana dalagaa sanii baaste usmee fi muzeen haa galatoomtu ijoolleen sunillee haqa qabdi as keessa dhugaa qabdi. Sadii tan hiree kanatti qabaase jara ammas gizee fiddanii bakka san bakka dalagaa kana geessitan araba san yaada jirullee jarjara isii kanallee zuutti nu himtanii qeerroo maaliifi mucayyoo daa'ima waan akkanaati yoo hanqinna way bira argitan nutti himtanii na dawwaltanii na himtan jettanii lakkoofsa keessan kennitanii fi araballee kallattii saniin hordoftanii amma dalaga mageessa namni gaafuma dafqa ofii waa dalagateetiin jedhe dafqa ofii saniin yoo waa dalage kasabata kan irraa dhumaa kan jedhu maatii biyyaa sanillee boru namni bakka itti galu san sodaataa beeki maatii biyyaa sanillee mucattii tana qunnamsiisa namarraa baate haa hordofanii sanumaan jedhaa ulfaadhaa rabbi jazaa isin haa deebi'u rizqii teessan keessa rabbi barakaa haa kaa'u isinillee rabbi jazaa haa deebi'u akkuma san obboleeyyan teenna siifan rahiimaa mucayyoon dalagaa argiteefillee galatooma qabdan oromoon martuu sumunii takkallee darbitaniifillee isin marti qooda guddoo qabdanii akkasitti bira dhaabachuun keessan gaachana ta'uufiin keessan nu galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deebana kanumaan jedhaanillee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.